alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, welcome to my YouTube channel. Video ki har'aatiin jaalalleen kan kee inni waggaa baay'ee waliin dabarsitan dhuguma jireenya isaa dhugaatiif si barbaadamoo yeroo sirratti dabarsaa jira kan jedhu waliin kan ilaaluudha. Kanaafis akka ta'u qabxiilee 20 takka ilaalu. Na amane boleetitii qabxiilee 20 kana keessatti nama kana arguu dandeetti taanaan namni kun dhuguma jireenya isaa fuulduraatiif si barbaada jechuudha. Tokkoffaa kabajaa guddaa siif qaba. Namni jireenya isaa fuulduraatiif si barbaadu kabajaa fi bakka guddaa siif qaba. Even achi taree namoonni naannoo kan kee jiran hundi siif kabajaa fi bakka guddaa akka qabaatan dhiibbaa irratti taasisa. So namni kabajaa siif qabu nama jireenyaaf si barbaadudha jechuudha. Lammaffaa yeroo hundaa si wajji dabarsuu barbaada. Fakkeenyaaf isin biyya garagaraa taatanii bilbilaan ta'a kan wal agartan. Garamaan ka'ee teekst si godha. Bareedduu tiyya akkam bultee waa nyaattee guyyaas laaqana nyaattee maal uffattee akkamitti oolte gammaddee moo gadditee oolte fiilingii kan kee hunda sheer si wajji godha. Haga galgalaa si dubbisa. Galgala yoo raftanis bareedduu tiyya nagaan buli. Even bilbilaan yoo haasoftan bilbila san sirraa cufatu hin barbaadu. Yeroo tokko isin muudatee yoo ta'e ati cufi ka waliin jennu tokko. So namni akkasitti sirraa adda bahuu hin feene. Even qaamaan wal argitanii ta'uu danda'a. Si geggeessee si bira deebi'uu barbaadu. Haga danda'een sababaa wayii soqee si bira turuu barbaada. So namni akkanatti sirraa adda bahuu hin feene nama dhugumaan jaalala siif qabu jechuudha. Sadaffaa si amana. Ati eessayyuu dhaqi eenyu wajjinuu ooli. Garuu amantiin inni siif qabu bakka sanirraa xiqqoolee hir'atu. Maal jennaan inni siif amanamaa waan ta'eef isinis akkasuma amanamtuudha jedheetiin ni yaada. Namoonni yeroo baay'ee in sobdaa akkasiin goone akkasiin taane jedhanii si qeeqan isaan waan si sobaniif atis waan isaan sobdutti fakkaata. Haati hattuun ilmoon amantuu jedha Oromoon yommuu maaku. Arfaffaa sittiin saalfatu. Eessattiyyuu si haa argu. Haala kam keessattuu si haa argu. Maybe uffata badaa uffattee jirta ta'uu danda'a. Maybe haala ati keessa jirtu gaarii ta'uu dhabuu danda'a. Maybe namoota isaan kabaju yookiin ammoo namoota guguddoo wajjin si argee ta'uu danda'a. Garuu isaaf homaa itti fakkaatu. Maal jennaan inni jaalalli ka qabe sirraa malee haala ati keessa jirtu sanirraa miti. So akkamittuu yoo si arge sittiin saalfatu. Harka kan kee qabatee bakka fedhe ummata fedhe afoo deemuudhaaf uf duuba hin deebi'u. Nama dhugaan si fedhe yoo ta'e jechuudha. Shanaffaa homaa sin dhufsu. Maybe namni kun jireenya isaa darbe keessatti waan badaa hedduu dabarsee jira ta'uu danda'a. Kana ammoo ati namoota biraarraa akka ati dhageettu hin barbaadu. Gadi kaayetiin ani jireenya kiyya keessatti waan akkana dabarsee jira. Kun immoo waan dhufe. Gara ufafootti immoo wanti kun inshaallah happening ta'u jedhee waan darbisan si faana mari'ata. San qofa osoo hin taane waan amma irra jirtanii fi waan ufafoo ta'uu deemus durseetiin sitti hima. Si wajjin mari'ata. Hojja isaa homa takka illee murteessu. So waa'ee jireenya isaa homaa si jalaa hin dhuffatu jechuudha. Jaaffaa haalaa fi amala kan kee dinqisiifata. Bareeda kan kee ka alaa sanirra yaadaa fi ilaalchi kan kee isa mo'ata. Namoonni akkanaa kun fiizikaala alaatiif iddoo guddaa hin qaban. Ati diimattee gabaabbattee dheerattee gurraachattee isaaf homaa miti. Ati akka jirtu kanatti isaaf guutuudha. So ala kan kee osoo hin taane keessa kan kee ilaalee keessa kan kee hubatee keessa kan keetiin si jaalata. Torbaffaa baasii sirratti baasa. Baasii sirratti baasuu siin jedhu dirqamatti waan qaalii ta'e yookiin expensive ta'e ta'uu danqabu. Waan humna isaatiin waan sii firdhate ilaalee waan san sii guutuudhaaf olii gadi jedha. Rakkatees liqeeffates waan kamiinuu haa ta'u waan sii firdhate guutuudhaaf inni dursee argama yeroo hunda. Gammachuu kan kee keessaan gammachuu isaa arga jechuudha. Torbaffaa waa'ee kan kee beekuu fedha. Bakka deeme hundattuu waa'ee kan kee akka itti odeessan barbaada. Hiriyoota kan kee faana, maatii kan kee faana, waanuma kan kee qofa dhaga'uu barbaada. Akkasuma ammoo waan isaas sitti hima. Akkuma waa'ee kan kee beekuu fedhu san waan isaas yeroo hunda sitti hima. Atis akka isa beeytu si godha. Carraa siif banaa jechuudha. Saddeetaffaa waa hunda keessatti si'iif dursa kenna. Kan yoo sin jedhu nama tokko bilbiltanii fi waan akkanaatiif hajaa akkanaatiif si barbaade hojjettanii lakki an hajaa akkana qaba amma natti hin tolu sin jedha. Namni dhugaan si jaalatu garuu osoo hajaan fedhe itti jiraatte osoo waan lubbuutu taate lubbuu ofii dabarsee dhufe si kennuudhaaf uf duuba hin deebi'u. Namni tokko jira. Sa'aatii ati hajaadhaaf barbaadde san sirraa hafee booda ati maaliif haftee hojjettuun sababa garagaraa akkasii qabu. Sababa nama hin quubsine. Namni si jaalatu garuu yoo sirraa hafes sababa gahaadhaan sirraa hafa.
garuu abdan immoo sirraa hafuudhaaf iyyaaloo haga danda'een rakkoo kan keetiif waan ati barbaaddisaniif bakka sanitti argamuudhaaf yaala yeroo hundaa jechuudha. Kudhanaffaa gaddaa fi gammachuu si wajji dabarsa. Addunyaa kanarratti yeroo ati gammaddu yeroo ati qabaattu namni hundinuu siif fira. Gaafa ati dhabdee fi gaafa ati rakkatte garuu maatii kan kee garuu malee namni si cinaa dhaabatu hin jiraatu. Namni si jaalatu garuu situationii kamuu keessattuu si cinaadhaan dhabamu. Yoo ati kolfutu si faana kolfa. Yoo ati gadditu si faana gadda. Yoo ati dhibamtu si faana dhibama. Waan kan kee ta'e hunda keessattuu harka isaa naqata. Namni dhugaan jireenya kan kee isa fuulduraatiif si barbaadu rakkoo keetiifis dura kasiif argamu isa. 11ffaa waan wajjin dabarsitan hundaa yaadata. Bakka itti wal agartan, akka itti waliin haasoytan, bakka deemtanii waliin bashannantan, even muuziqaalee wal affeertan ta'uu danda'a. Waan silaasi wajji dabarse takka isii hin dagatu. Yeroo ati bira hin jirre waan sanniin yaadata. Yaadannoo saniin yeroo isaa dabarse yookiin immoo of gammachiisa. So namni dhugaan si jaalatu waan si wajji ta'e takka ishiitu hin dagatu. 12ffaa jireenya isaa afoo si wajji karoorsa. Fakkeenyaaf boriyoo waliin jiraannu mana akkanaa keessa jiraanna. Ijoollee haganaa qabaanna. Maqaa akkasii itti baafna. Jireenya akkanaa jiraanna jedhee yeroo hundaa karoora isaa si wajji jiraarsa. Karoora jireenya isaa keessaa ati yeroo hundaa hin dhabamtu jechuudha. 13ffaa dhiifama si gaafata. Baay'ee ilmi dhiiraa hagamuu balleessee yoo jedhe dhiifama nama gaafachuun baay'ee itti ulfaata. Waan dhiirummaa isaa san gadi buuse itti fakkaata. Namni dhugaan si jaalatu garuu dhiirummaa isaa san gadi cabsatee waan balleessee irratti hatamtamaan dhiifama si gaafata. Garuu wanti beekuu qabdu namni dhugaan si jaalatu waan takkaa balleessee dhiifama irraa si gaafate deebi'ee ittiin deemu. Kun immoo har'a si gaafatee borga nama achumatti deebi'a. Ammas dhiifama si gaafata. Ammas achumatti deebi'a. So namni dhugaan si jaalate garuu even if isaa miti atiyyuu osoo balleessite si dhabuu waan hin barbaanneef badiin tantee sun si dhabuu caala waan isa hin miineef akka ati balleessite iyyuu osoo argu innummaanuu deebi'ee si dhiifama si gaafata. Kanaafuu namoonni dhugaan jaalala dhugaa fi bakka dhugaasiif qaban balleessaa ofii balleessan qofaan osoo hin taane balleessaa ati balleessite irrattu dhiifama si gaafatu. 13ffaa yeroo hundaa akka si jaalatu sitti hima. Bakka kamittiyyuu eenyuun birattiyyuu nama kamiyyuu hin saalfatu. Jaalala siif qabu siif ibsuudhaaf bakka hin filatu. 15ffaa waadaa siif galee ni guuta. Maybe bakka tokkotti wal agarra siin jedhee ta'uu danda'a. Si bilbila siin jedhee ta'uu danda'a. Yookaan immoo waan tokko siif godha jedhee waadaa siif galee ta'uu danda'a. Haga danda'een haga humna isaatiin waadaa siif galee san guutuudhaaf yaala. Even waadaa saniyyuu yoo hin guutne waadaa san guutuu dhabuu isaatiif sababa gahaa yookiin quubsaa ta'e siif dhiyeessaa jechuudha. 16ffaa maatii fi hiriyoota isaa wajjin wal si barsiisa. Namni dhugaan si jaalatu sittiin saalfatu bakka guddaa waan siif qabuuf. Maatii isaa keessaa maybe haadhaaf abbaa waan sodaatuuf jalatti si dhiyeessuu dhabuu danda'a. Garuu obboleewwan isaa hiriyoota isaa hundaanuu wal si barsiisa. Egaa hiriyoota isaatiin yoo wal si barsiisu tasa karaa irratti wal argitaniiti miti. Ta'e jedhee pirogiraama qabatee hiriyaatii jedhee kabajaadhaan achi geessee nama saniin yookiin hiriyoota isaa wajjin wal si barsiisaa jechuudha. 17ffaa miidhaa kan kee irra gaarii kan kee yaadata. Maybe ati nama kana baay'ee miiteerta yookiin ammoo madeessitee jirta ta'a. Garuu parsantii 90 ati isa miite sanirra parsantii 10 ati gaarii isaaf daladdasan yaadatee isiidhaan uf sobaasii wajji jiraata. Maal jennaan inni ka sodaatu ka ati isa miitu sana osoo hin taane ka uf biraasi dhabu sana. Kanaafuu hirdhinaa fi hanqina kan kee wajjin si jaalataa jechuudha. 18ffaa kaayoo kan kee irratti si jabeessa. Ati abjuu qabda. Abjuu janksisan bakkaan akka ga'ettu waan danda'e hundaan humnaan ta'uu danda'a, yaadaan ta'uu danda'a, qabeenyaan ta'uu danda'a. Waan silaa humni isaa hayyamu hundaan si faana dhaabatee abjuu fi hawwii kan keessan bakkaan siif ga'uudhaaf yaala. Mucattiin tun na caalti bor bakka guddaa geetti jedhee hin sodaatu. Ati eessayyuu ga'e inni ilaalchaa fi hawwiin isaa ati bakka ati yaaddisan geette si arguudha. Yaada kan kee kaayoo kan kee bakkaan si ga'uudha. So waan ati karoorfatte kamuu irrattu support si godhaa jechuudha. Pointii isa dhumarra geenye jira. Dhumarrattis namni jireenya isa fuulduraatiif si barbaadu fedhii miiraatiif yookiin fedhii fooniitiif bakka hin qabu. Fakkeenyaaf bakka itti wal agartanii, waliin ooltanii, even waliin bultanii ta'uu danda'a. Garuu homa tokko osoo uumamin akkuma wal agartan sanitti adda baataniitiin hin deemtu. Inni boruuf si barbaada malee gammachuu yeroo xiqqoo si wajjin dabarsuuf
abjuu si wajjin hin qabu. Kanaafuu namni jireenya boruutiif si barbaadu fedhii miiraatiif si barbaadu obboleettii. Qabxiileen isiniif kaayee kana fakkaatu warri shamarranii as keessatti ilaala. Baay'ee way dhiironni tokko jiru shamara takka baay'ee jaalatuun garuu jaalala isaanii akkam godhanii isiif ibsu akka qaban hin beekan. So viidiyoon kun namoota akkasiitiifis fala qaba jedheetiin hin yaada. So har'aaf asirratti golabnaa yaada qabdan komentii irra naaf kaa'uu hin dagatinaa. See you on the next video. Relationship jaalalaa keessatti rakkoon kenna maali beektu? Isa nu jaalatee nu wajjin dhama odhiisne ka jaalanne wajji dhamaana. Relationship jaalalaa keessatti rakkoon kenna maali beektu? Isa nu jaalatee nu wajjin dhama odhiisne ka jaalanne wajji dhamaana.